Kasanii jechuudha. Gabaabsee daqiiqaa lama du'aayisnii godheetiin gama namaan booda jiruu dabarsa. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حواسك الناس كيس ولك بمني جرمرك كيس ربي يا دا مرادك كيس رب سنها قوت gammachuu gandalamaa walii qabee rabbis ni haa kennu. Haajaa keessan xiqqaa guddaa isaa rabbis ni haa baasu. Gammachuu gandalamaa walii qabee rabbis ni haa kennu. Nama haajaan qabaa jedhee barreeffataa rufee jiru eega silaatii wallahi haajaa keessa rabbis ni haa baasu. Baabaan keenya illee ganamaan tana waan ta'e himachuu jiran isaanillee rabbi yaadaa muraada isaanii rabbi haa guutu. Waan isaanitti dhibdee tahee waan qalbii isaan cabse rabbi qalbii isaanii haa fayyisu. Waan qalbii keessan cabse ammumatti rabbi isinirraa haa fuudhu. Nama as keessa jirtan hunda ka dhiiraa ka shamaraa ka jala jirtan ka gubbaa jirtan ka ustaazota ka barattoota mara keessan rabbi yaadaa muraada keessan rabbi isinii haa guutu. Amri isni jabaate amri isni jabaate amri isni jabaate amri isni jabaate hunda isaadha rabbi isni haa laaffisu. Akkas keessa wali qabamne firdoos keessa wali qabamu hiree kiyyaa keessa rabbi nu haa godhu. Nama qalbii cabdee haajaa qabdu nama yaaddoon adda addaa si jiru yaaddoo ati keessa jirtu keessa rabbi si haa furu. Ilaahiin dandeettii qabu rabbiin dandeettii qabu. Nama faamiin si dhibee rakkina faamiitiin as jirtu. Nama jechuu dhagaa kun olaale waan barattetti hojjechuun si dhibe. Nama waan dhageessetti hojjechuun si dhibee as keessa jirtu. Hunda keessan furmaata ajaa'ibaa rabbis ni haa fidu. Nama rakkoo adda addaa keessa jiran rakkoo ati keessa jirtu keessa rabbi si haa baasu. Wallahi nama jechuu dhagaa kun as keessa wali qabamnee jirru mara keessan ka khayriidha rabbi nu haa godhu. Warra addunyaa isaanii tolte akhiraan isaanii tolte ka jiruuf jireenya isaanii bareedde miidhagde warra akkasiidha warra akkasiidha warra akkasiidha rabbi nu haa godhu. Ilaahiin dandeettii qabu hawaasa keenya wajjin as keessa wali qabamnee jirru. Tokko tokko keessaniin bikka quuqaa keessanii bikka rakkoo keessanii bikka haajaa keessanii rabbiitu beeka. Haajaa hunda keessaniidha rabbis ni haa baasu. Gammachuu malee gadda rabbi sirraa haa qabu. Gammachuu malee gadda rabbi sirraa haa qabu. Waan niyyatti as teente khayrii irraa harkatu hiree kan keessa rabbis ni haa godhu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نمك cabdee dhibamte rakkatti as keessa jirtu ka haajaa garagaraa qabdu ka rakkoon mataa keetii ka maatii keetii sitti jiru ilaahiin dandeettii qabu rakkoo ati keessa jirtu keessa rabbi si haa furu. Rakkoo ati keessa jirtu keessa rabbi si haa furu. Nama fayyaa dhabdee aafiyaa bareeda rabbi si haa kennu. Qur'aanni si dhibee qur'aana rabbi si haa laaffisu. Nama haajaa qabdu haajaa kee rabbitu beeka haajaa keessan rabbi si haa baasu. Nama qalbii cabde qalbii kee rabbi si haa fayyisu. Nama hawwite khayrii hatawwite hunda rabbi si haa kennu. Nama jechuudha dheebuu qur'aanaa dheebuu ilmii dheebuu khayriidhaa qabdu rabbiitu dandaya rabbiitu dandaya rabbiitu dandaya. Ka dheebuu ilmii qabdu dheebuu ilmiidha rabbi si haa baasu. Ka dheebuu qur'aanaa qabdu dheebuu qur'aanaa rabbi si haa baasu. Khayriidha waan jedhame mara isaadha rabbi si haa laaffisu. Khayriidha waan jedhame mara isaadha rabbi si haa laaffisu. Nama dhukkubsatti as keessa jirtu dhibdee ati keessa jirtu irraa rabbi si haa fayyisu. Wallahi mara keessa yaada muraada keessa rabbis ni haa guutu. Fuulduraa dudduba keessa rabbis ni haa bareechu. Gaafa ilmi namaa gara goru bakka goru akka goru wallaalu sababa as keessa wali qabamu keenyaatiin sababa gaaddisa kana keessa teenyee jecha rabbii hadiisa nabii wal barsaatiin warra jechuudha gaaddisa shira amantaa rabbi nu haa godhu. Warra akka tahuu fi bakka tahu wallaalu odoon taane
warra firdoos keessatti warra firdaus keessa walitti qabamu rabbi nu haa godhu yaa rabbi kenna mara hawaasa kennaas keessa jiranii ka jalaa ka gubbaadha hunda isaanii yaada muraada isaanii yaa rabbi nuuf guuti nama qalbii cabee qalbii kee rabbi si haa fayyisu nama hawwii qabdu hawwii kee ka kayrii hunda rabbi si haa guutu haajaa nama barreeffatte haajaa keessana rabbi siif haa baasu wallaahi gammachuu ganda lamaa walitti qabee rabbi si haa kennu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أكسي إن شاء الله نمني كان درسيك نسجرنا فكاتها أسمرتي قباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رب اسم الراحة جالتو اسم الله جالتو الفات أقلتو ما سين جناحي قافي قبضها كاتب على كوسا سديتي راقافة دواء درسي رتقافة شوفي بالا كوسا سديتي را وبريلات أبانا مركبات أهدي كركباستي هاجي أتو ربي سي فلا فيسو يو شبكات اللي ربي سي هلا فيسو سين جنة هاي هندم تكي سنو بغ ربين ساعتي كرانيسي ورقو باغنا بريتو درامو بركي سني برادم تاني أستاذ خالي وان تاني هون تكي سنو قدنا تاما جيتو قدنا تايرا تشول دي بيتو قدنا تاها تشول دي بيتو إن شاء الله برنجر تنو بني آدم أحمد برنجر إيوه نما لما وصدي برنجرت سيدا إذا ما واسا بلغ رغدين بوسو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قاعد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota hawaasa keenyaa kanneen barsiisotaatiif kanneen barattootaa kabubbaa jirtaniif kajala jirtan kanneen rijaalotaatiif kanneen nisaa'otaa irra deebi'ee salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nagaa fi kabajaan rabbiitiif jaalalli Allaahii kiyyaa bakka isin jirtanutti tulluu qaxxaamurtee laga jeetee isin bira naaf geessu. Ustaazota keenya warreen jala jirtan witiin geessina gara gubbaatti tulluu bahaa daqiiqaa lamallee daqiiqaa tokkollee hawaasa keessan balloo kanarratti salaamadhaa. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa kiyya weeddu ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا سيبونا ميجي تشغاري جدي جرا نميجي تشغرتي تولتو جدي جرا نما كلا ربي تنما وامر جچو هنجرو جچو hinjiru namni gartee karaa dhugaatti nama waamerra namni gartee jecha dhugaa jedhee hinjiru jecha gaarii jedhee hinjiru jedha. Waqaala innanii minal muslimiin hangartee warra gartee amanerraa ka jedhee jedha. Kanaafi hundumti keessanuu warreen ajjala jirtan usaalonni hedduun ajjala jiraachuun saasi hin mala ol baatanii salaammattanii nagayaa hawaasa keessan gaafattanii du'aa'ii hawaasa keessaniif gootanii jechuudha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa barnoota barannu keessatti diinii qabachuu keessatti ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam ilma namaa kana akkaataa sadii wasafan akkaataa sadiin عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري رادي ما حديثني كوني إرجما ربي الرقباسي إرجما ربي كجرا مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. Fakkiin waan rabbiin kiyyattiin na ergee
imaana irraa ilmi irraa fakkiin angartee daawaadhaan dhufu fakkii akka dechii tokkootii jedhan dechii gaarii kataate kagartee roobni isiitti roobee rooba sana garaatti fudhattee biqilaa gartee baastee jette biqilaa baastee jette akkasii jechuudha fakkii waan rabbiin ittiin erge roobni suni bakka waxyii bu'ee dechiin sun bakka ilma namaa bu'ee biqilaan dechii irraa biqilu sun immoo imaana namaatti fakkeesse sallallahu alaihi wasallam tamsiila kanaa gochuu jiran namoonni gaggaariin rabbiin imaana isaan fedhee jedhe akkaataa gartee rabbiin isaan karaa rabbiin isaan ajaje deemuudhaan imaana gartee isaaniif dabala akkuma dechiin gaariin bishaan qabattee ergantanaa biqilaa garaagaraatiif citaa garaagaraa biqilchitu qalbii mu'minaallee waxyii yookaan hodaawaa waggaa argate imaana gartee magarsa jechuudha. وكانت منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا أما اللي فكين والربين التنهرجي أقريدا في موكا ديتشي توكوتي جرن ديتشين توكو كنجر توكو ديتشي غوغردوي ديتشي واهم بيقلجينه كم بشان اللي هلكم سنغرو ددتي بعدتي بشان ددتي بعدتي كبشان هلكم سنه بشان سنرى علمنا ما كيرى دغني irraa mazra'a isaanii obaafatanii beelada isaanii illee obaafatan gariin gartee ilma namaa immoo sanatti fakkeeffama sun nama ilmii rabbii baratee irraa hin fayyadamne ka ilma namaa fayyadu jechuudha ilmi namaa irraa ka fayyadamu jechuudha ka rabbiin ilmii inni barate sanaan isan fayyadne jechuudha bishaan qabuun sun ilmii qabaatuudha garuu ofii immoo ittiin fayyadamne dhugee ilmi namaarraa fayyadama ofii immoo ittiin fayyadamuu jedha ammoo gartee firqaan sadaffaadha akka gartee dechii tokkooti jedhe roobnitti roobnaan gubbaadhuma siirra kaa'attee dabarsitu jedhe gubbaadhuma sii kanarra dabarsiti ofiillee ittiin fayyadamtu agartee ilmi namaallee siirraa hin fayyadamu beeladaan illee siirraa hin fayyadamu jedha tamsiilli gartee ergamaan keenya ittiin nutti dhufe yoo itti fayyadamne akka dechii itti duraasan akka dechii bishaan duddee minaan biqilchitee citaa biqilchitee sanaadha yoommoo ilmii kana barannee irraa qullaa taanee namni irraa fayyadamuu malee ofii fayyaduu dhabne of fayyaduu yoo dhabne munaafiqummaadha yooniif akka dechiitti sii boodaa kana bishaan illee qabatuu baannee bishaan akka dechii gubbaarra yaa'u daawaan yookaan waxyiin kun nun seenne akka dechiitti sana goggodduu sanaatti kaafira jechuudha. Tamsiila gartee kana sadaniin jira jechuudha. Ilmi namaa tamsiila kana sadaniin jira jechuudha. Namni rabbiin gartee hoongesse inuma hoongaha. Namni rabbiin gartee isa milkeessellee inuma milkaahaa jechuudha. Kanaafuu hawaasa keenya wal waamuun karaa diinii irratti wal jajjabeessuun du'aa'iidhaan wal bira dhaabbatuun wal gargaaruun hedduu diin keenyaaf gaariidha. wal qabannee diin keenya galmaan ga'uun hedduu murteessaadha. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا qabaddaa haada rabbii haala tokkicha taataniin jechuun gartanii karaa islimnaa qabaddaa jechuun addaan hin babahinaa jechuun tafarruqaanni diin keenya keessatti laafintii nuuf fida malee jabeenya nuuf hin fidu. Addaan bahuun rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam akki jedhan namni gartee qobaa deemu akka gartee re'ee qobaa deemtuutii jedhe. Namni gartee jama'aa irraa bahee adda deemu akka re'ee qobaa adda deemtuuti. Re'ee adda deemtu yayyiitu nyaatti jechuudha. Nutillee har'a gartee yoo adda deemnee akka gartee gaggaarii irraa adda baanee yoo deemne bakka gartee yayyii sana jahannamtu nu yaata jechuudha. Kanaaf hawaasa keenya walitti deebinee gara tokkotti deebinee gara rabbiitti wal waamuu du'aa'ii waliif gochuu dhiisuu jaluma taa'uu dhiisuu
amma fakkeenyaaf ustaazolee hedduu tajjala jira jala masadii fajjala turtu maa adrii waan isin jala as jalaa gootan hin beekne ilmiidhaan nuu gattaatan tahe moo dhimma biraatiif gartee jala teessu ta'e wallahu a'lam naan galle ta'uun qabu kun utuu siin jirtan barattoonni gubbaa kana taa'uu hin qaban ol baatanii nasiyaa hawaasa keessaniif dhaamuu qabdanii jechuudha baarakallahu fiikum hundumti keessanuu warreen qabadhu rama kanaaf obboleewwan keenya bakka jirtanutti diin rabbiitiif dhaabbatuu diin rabbiitiif iyyuu sagalee rabbii sitti kenne kana karaa rabbii keessatti iyyi sagalee rabbii siif kenne kana ni'maa rabbii keetii kana wa ammaa bini'mati rabbika fahaddith ni'maa rabbii keetii garuma gartee ibaadaa rabbii keetiitiin dabarsi sagalee kee hin qusatin karaa rabbii keessatti hiyyuuf hin qusatin guyyaa harkiin gartee rakkatee hiyyu rabbiin rakkina keessaa si baasa waan ta'eef adaraa ol baasi hawaasa keessaniif du'aa illee godhaa isiniin jechuun dhaamsa gartee kiyya dhaamsa gartee hawaasa kanaati rabbiin amrii jajjabaate illee isinii halaaffisu jiruuf jireenya keessan isinii tolchu amma gubbaa kanan barbaadayu abbaan lakkoo horii kun bireertu qoy ay maal jette yaada abbaan lakkoofsa jaarraa وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتني يا أستاذ. كجاب أوي تجرب وبريد ويجرب أنا. ما شاء الله وجرت. آمين. يا أستاذ دعائي بربادا دعائي نقول آياتا ويتنا ركتك بمني. أما الثاني قرآن اللي ربي فيها لا في صلاتي دعائنا قد سنين جدا ترمى دام سكي ترمى لماني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي حاجاك يا ربي سياباسك حاجاك أولي آخرة ربي سياباس علمي ديبو تاجر تولي ديبو ربي سياباس سلي قرآن سيافي سيسو قرآن اللي سيافي ربين أبا فدي كنا ربي ورا فدي في كنا ربي سياتا سيسوكا حكما سا ربين سياو باسو أكسم حواسني كيني بلون اللي ربين إيبو قرآنا إيبو برنوتا إيبو ديني في الدنيا ربين كيساني سنة باسو أبا لك وصفرين بريرتو بالك وصفرين أكسي إن شاء الله تعالى hawaasa keenya bismillahir rahmanir rahim amin jedha qala amin jedhamu amin jettan ijoollee hin jettumu hin jettan bismillahir rahmanir rahim kan harkanatti baasaa jirtullee haajaa kan kee rabbi si haa baasu kottaa ijoollee keenya bismillahir rahmanir rahim jedha muraada keessa rabbi isin haa guutu kottaa ijoollee keenya wanni si yaachiftu har'a sinirraa kaatu wanni sin barbaaddani moo khayrii gartee duniyaa akhiraa rabbiin gartee sin yamiijeessu kottogaa tokkoon keetii rabbi si haa milkeessu qabu maayikii balla koosa jaa maayikii kee qabadhu irra jedhu balla koosa jaa maayikii kee qabadhu aboo bismillahir rahmanir rahim kan barsiisotaa keessa jirtu kan barattootaatiif kan beelaalootaa hundumti keessanuu yaada muraada keessa rabbi isin haa guutu. Bismillahir rahmanir rahim kottaa ijoollee keenya wallahi jiruuf jireenya keenya rabbiin keenya nu haa tolchu bismillahir rahmanir rahim yaa nama gartee yaada markaza kana seente gammachuu malee rabbiin sin baasin. Yaa nama dhukkubsata markaza kana seente fayyummaa keeti mala rabbina keessa sin baasin. Yaa nama gartee maantana wallahi gartee wallaalumaa markaza kana seente sababa gartee barnoota gaarii rabbiin gartee si badhaasee keessa si haa baasu. Kottaa gaa yaada muraada keessa rabbi isin haa guutu. Yaadaa fi muraada keessa rabbi isin haa guutu ustaaza kiyya ustaaza Ahmad gartee witinginaaf seenaa baarakallahu fi qoolan isin baasa jala kanatti isin arge witingii seenaa ustaaza Ahmad witingii seenaa
بسم الله الرحمن الرحيم توكو توكون كيسنين يدا في مراد كيس ربي سنياغوتو قال ما يدني نكتنا وان صداتني ولين ارقاتنا كدو كون كيسنين قرت يدا مراد كيس ربي سنياغوتو كبيجا جرتو اللي بيجا جرتو تناقا ربين كيسي هاجرات كنين باتي بيان باجرتو مو بسم الله الرحمن الرحيم بلكو سوري ماكي كي كبدوين كنين باتي بيان باجرتو اللي بسم الله الرحمن الرحيم ملكي دانغرتي ربين كيسي هاجلتو ملكي دانغلو ربين ريكو دكيتي ربي اتازيسو يدا في مرادك ربي سيهاغوتو ايو استاذ مكي يولا بعد كوزا شنيتي اكنا كنولا هيا كسي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير سنين جنة جرا هيا أستاذ مكينة بغنا نفتني سنين جنة جرا هنا رفو مايكين الرافو دا غرغارا وتعاونوا على البر والتقوى نمجرتي سنين جنة بارك الله فيكم الشكر موسى مساتي فرتي تفوقون كبارا أكسي أستاذ تنا أرسني براتي أستاذ ما بريرتو أستاذ أحمد إيه سنبرا ركتني أيوة أستاذ